Harkafuun akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC bitoota safuudhaan 2023 oduu guyyaarraa kan isin dhageessisu ani Caaltu Fayyisaati. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa to'atamuu qajeelchi poolisii kutaa magaalichaa beeksise. Bal'ina oduu kanaatiif eebbaa waaqjiraa. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti meeshaalee waraanaa seeraan ala to'atamuu qajeelchi poolisii kutaa magaalichaa beeksise. Meeshaaleen waraanaa kunneenis shugguxii Turkii 101 fi rasaasa 2964 kan to'ataman ta'uu eerameera. Meeshaaleen kunneen konkolaataa Effeessaarrii jedhamuun magaalaa Gondar irraa gara Finfinneetti madaasoo jiranii kaleessa galgala sa'a 2 irratti sakattaa taasifameen qaamolee nageenyaan to'annoo jala ooluu beeksiseera. Kana malees konkolaataa uummataa keessatti boombii harka F1 jedhamu 2 shakkamaan kophee keessa dhoksuun dabarsuuf yaale to'annoo seeraa jala ooluu qajeelchichi ibseera. Daayirektarri qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Sulultaa Koomaandar Dammaqaa Abbabaan akka jedhanitti gochaan qaamolee badii raawwachuuf meeshaalee waraanaa seeraan ala daddabarsanii qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaan fashalaa jira. Qindoomina kana caalmaan cimsuun hojii nageenya hawaasaa mirkaneessuu fi seera adummaa dhaabuuf ciminaan akka hojjetamu ragaan kutaa magaalicharraa argame ni mul'isa. Afrikaa bahaatti waqtii roobaa shaniif bokkaan dhabamuu isaatiin hongeen barkurni 4 waggoota 40 keessa isa hamaati jedhame mudateera. Dabalata qabna. Afrikaa bahaatti waqtii roobaa shaniif bokkaan dhabamuu isaatiin hongeen barkumee 4 waggoota 40 keessa isa hamaati jedhame mudateera. Kanaanis lammiileen miliyoona 36 ol ta'an deeggarsa eeggachuuf dirqamaniiru. Kanneen miliyoona 2 ta'an ammoo qe'eerraa buqqa'uu dhaabbanni godaansa idil addunyaa IOM ibseera. Kanneen keessaa miliyoona 24 kan ta'an Itoophiyaa keessatti kan argaman hoggaa ta'u kanneen buqqa'an keessaa ammoo walakkaa miliyoonaa ol kan ta'anis biyyuma kana keessa. Hongeen amaan kun naannolee Oromiyaa, Kibbaa fi Sumaalee rakkoo guddaaf saaxilee jira. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNT lammiilee Itoophiyaa lolaa fi jijjiirama qilleensaan harka namaa eeggachuuf dirqaman qarqaaruuf doolaara biliyoona 4 barbaachisa. Jarman galma dhuga baatota Yihoowaa keessatti dhukaasa banameen namoonni hedduun ajjeefaman. Bal'ina oduu kanaaf Gadaa Bultuum. Kaaba Jaarman magaalaa Hambargi keessatti galma dhuga baatota Yihoowaa keessatti dhukaasa banameen namoonni hedduun du'an. Poolisiin akka jedhetti namni dhuunfaa tokko galma waaqeffannaatti seenuun dhukaasa baneen lubbuun namootaa kan darbe ta'uu himuun akkasumas namni dhukaasa bane ajjeechaa raawwatee du'uun akka noolletu himame. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti aleellaa galma dhuga baatota Yihoowaa keessatti raawwateen namoonni 6 hanga 7 kan du'an yoo ta'u hedduunis madaaniiru. Poolisiin akka ibsetti kaayyoon ajjeechaa kanaa maal akka ta'e kan hin beekamnee fi poolisiin bakkichatti nama du'e kan haleellaa raawwachuu hin oolle jedhus arguu himuun qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu himee jira. Poolisoonni waamamanii galma waaqeffannaa yoo gahan namoota du'anii fi kaan isaanii baay'ee miidhamanii akka arge dubbachuun oduu himaa poolisii kan ta'e Holger Veer ibseera. Eenyummaa namoota du'anii fi miidhamanii adda hin baafne bakka aleellaan raawwatetti qorannoon gaggeeffamaa jira jedhe. Itti dabaluunis wanti nuti beeknu namoonni hedduun asitti du'uu fi miidhamuudha. Namoonni kun hospitaalatti geeffamaniiru jechuunis ibseera. Ta'us aleellaa dhukaasa kanaa duuba kaayyoon maalii akka jiru guutummaatti hifamiti. Yeroo aleellaan kun raawwate karaa appilikeeshinii Naayinaa Waarni jedhamuun namni tokko yookaan namoonni 2 waaldaa keessatti namoota irratti dhukaasa banan odeeffannoon jedhu poolisii bira ga'e. Ministeerri biyya keessaa Hambarg Andi Groot poolisiin humna addaa hedduu bakkichatti ramaduun opereeshinii gaggeessaa jiraachuu fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessan. Dhuga baatonni Yihoowaa walakkeessa jaarraa 19ffaa booda Ameerikaatti nama Chaarles Teez Raasil jedhamuun kan hundeeffame yoo ta'u biiroon muummee mana amantichaa Niiwuorkitti kan argamudha. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.